rabbiin haddaan nu geenyaan hadda gabbaanee wal arguu dandeenye gadaanis akkana wal nama agarsiisu seera gadaa uleen abbaa gadaa isa kana karaan mana abbaa gadaa dhaqu eessa dhaqeen galma isaa jajjabeessa taa'een seenaa isaa barreessa isa kana baasuudhaan galma Oromoo yookaan gadaa Oromoo nuti deebisaa jira jechuun mootummaa yeroo sana hundaa'ee biyyattii keenya bisee bulchaaru hubannoo isin qabdanuu isaan qabu Allah rabbitu beeka waan alii birraarra gahee mootummaa isaan hirrise waan beektan abbaan beektan beeku baasee humna saalfachiisa rifeensatti nutti jirtu kana ofirraan qabu ummata Oromootiin sanyii dhala namaan qabu. Isa kana eenyu ulee abbaa gadaa sirba baasuudha. Karaan ulee mana abbaa gadaa dhaqu ilaa olaantummaa seeraa jedhama. Uleen abbaa gadaa wanti inni baatamuuf ilaa akkanatti qabatee warri Booranaa warri sirna gadaa qabatee jiru akkanatti baata kabaja isaatiif. Maal uleen kun inni kun olaantummaa seeraa agarsiisa jechuudha. Warri gadaa wal bulchu alaamaansaa inni kun boonni kuni olaantummaa seeraa nuuf kabajamu. Kanaaf jechuudha geexamaan geexiin kun waa biraatti kadhachuuni. Inni kun asii ka'ee bifa kana qabatee rakkoo qabnaa sirni keenya yookaan gadaan keenya lafa nuuf qaqqabu jechuun akkanatti baatamee kabajamaa ture. Mirga keenya eega sarbame eessa dhaabata laftoo nuuf kaabahee jechuudha. Inni gurmuutti ol ba'e malee ittiin haraama hojjechuuf miti. Inni kun lafa nuuf qabnaan gaafa dhufee kana qaqqabu inni kun balloon guddaan xinnaan daawwata. Bal'ina lafa Oromiyaa akeekkachiisa. Bal'inni lafa Oromiyaa kibbaaf kaaba isaa jechuun naannofnee irra deengata guddina sagalteessa. Kibbaaf kaaba isaa balloon kun bal'inni lafa Oromiyaa isa kana. Inni ol fuudhameef eddee dhaabatu dhabe nafxanyaan nu bitee yookaan diinni nu bitee lafa Oromoo irraa fudhannaan olaantummaan seeraa nuuf kabajamu jedhanii sirba fakkeessanii ittiin ergaa dabarsaa turan jechuudha beektonni warri gadaadhaan wal bulchaa turan. Akka biyya Jimmaatti immoo hiika biraa akka inni qabaanne inni kun olaantummaa seeraati. Lafa keenya irra